Gootonni Oromoo gammoojjii fi baddaa Baalee keessatti naafxanyoota taa'uuf ijaajjuu dhorkan kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Useen Bunee fi Koloneel Aliyyii Cirriifaan Oromoota biratti bara baraan yaadatamu. Geerarsii gootota Baaleessi booree gootummaa isaanii nu hubachiisa. Dhuman ooltu surreen koo anin butu iddiirraa maqaa jirbiin balleessu. Dullumni silaan turtu duuti silaan bubbultu anin dheessu lammiirraa maqaa abbaa koon balleessu. Dombir mootii qawweedhaa dombir kootta laammadhe diina kootta gaammadhee yaaddoodhaan obbaafadhe jechuudhaan wal onnachiisaa turan. Dombirii kiyya balloo jedhe gariin hin qabatu balloo jedhe dombirii kiyya faayaa jedhe faayawaa badaan hin beeyne dombirii dhiirtee harkarra keette dombirii kiyya balloo namus hin wallaalu balloo dombirii kiyya faayaa adoo malte fardarra kaaya akkanan geeranii dombira. Koloneel Aliyyii Cirrii dur hizbiin ka Aliyyii Cirrii didiqqoo akka silmii dhokattuu akka jinnii jedhan bakka siin dhuftee waraantuun hin beekan. Kanaafuu seenaa guddaa dabarsan isaan. Sillaa dhiigati fuudhee mandiisuu gannaa godhee balaan namaa haa badu waan saree nyaatte godhe. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bar biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa dagogduu lafa kennaa hidhannee jalaan sessuunee muka akka fanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba. Dombirii kiyya dheeraa ka xiyyiitii bareedaa lafa buusee baqatee nami guddaan areedaa jedhanii arrabsan lugnoota arrabsan. Sarariin jedhan lafaa sareen jedhan bineensa colleen luugamaan bulte harki irbooraa siree ammachaa kaarruun bulte harki waan qabne bofaa ofirraa darbaa bulteedha. Oromoo yoo diina ajjeesu irboora kaa'ata. Sarargaarri naannahee saree muchi aanahee lugni qixxee saree oddoo keessa naannahee jedhan warra lolan dhayne gizee san arrabsan. Amma fakkeenyaaf dubartiin Oromoo goota jaalattisiin jedhee jira. Dubartii nama lugna heerumte yookaan nama lugna nyaachifte maal jedhaniin harki waan qabne bofaa mataa jalatti tola boraafachuu qofaaf jechuu rafuuf mataa waan qabne bonaa addaanuu diban tola harki dabeessan soorte yoo sirraa muran tola jedhaniin dubartii. Kana waan ta'eef dubartiin Oromoo gootota jaalatti. Niitiin lugnaa obboleettii dabeessaa namni ta'uu barbaadu hin jiru. Kana waan ta'eef lola keessatti dubartiin gahee guddaa qaban. Gootota faarsuu haala mijaa'ina isaaniitti lola irratti hirmaachuu. Goorroo baatu hordataa roorroo baatu dhowwataa'edha. Gaafattii ganda kookoo warrattii garaa koofoo natti harcaate akka cabbii nan dachaase akka jabbii natti jaarte akka dallaa cabseen bahe akka kormaa'edha. Yeroo isaanitti naanna'aneedhanii oltumee gattumee cabsee keessaa ba'a. Kana geerarsi kan inni onnee isaa guutuu gootii himatu. Gootummaan Oromoo keessatti aadaadha. Aadaa Oromooti. Gooti kabajaa gugurdaa qaba. Namni ebelu dabeessa jedhan sanyiin isaa ilmi isaa haga abba torbaatitti salfataa deema waan sanirraa. Yoo du'e isaa wayya. Lola guyyaa dhiirti gooti jagni qaanyaa du'a jedhanii bar. Maaliif? Yoo dheedhee zarii kiyyatu wadaa ilma kiyyatu arrabsama jedhee osoo argu du'a jechuudhaaf kedde. Yeroo Jeneraal Waaqoo fi Koloneel Aliyyii Cirrii faa socho'an kana ka Koloneel Adam Jiloo Koloneel Dubroon faa socho'an kana sirni nafxanyaa haala hammaataa gubbaa ga'ee. Ilma namaa Oromoon akka ilma namaatitti sadarkaa ilaalamne ture. Akka horiititti nafxanyoota addaan qoodanii malkanyaa. Malkanyaan akkuma walirra guddaatiin dhibba. Oromoo nama 100, 200, 300, 50 akkuma humna isaatiin. Akka horii qoodanii gizee kennaniif. Kan yoo ajjeese hin gaafatamu.
kawanni namni kaffalu waddi Oromoo gaafas gaafatan kaffalanii fixuu diinsi afaaniin lakkaa'anii fixuun nama dhibu geessan yeroo kana keessa. Dhukkubbiin ta'e na bari inni nu godhu inni mataa gadi nu muru kan akkamaa nu godhu dhukkubbiin ta'e dhukkubii xiqqoo miti dhukkubii guddoo lafa tan akka irraan dhaabadde lafti teenna maal irraa qabdan isin gabara isin tumanii isin fa'anii akkasiitiin lafa dhufee fudhataa Haayile Sillaaseen kibbaa dhaabate fudhata wanti ujuuran barataan buusaniif san haka barataa buuse iswan nurraa galee bahee nurraan galee ujuuran lee baqannee irraan galee. Kawee namatti dhoofnee kaduu waaqa jedhanii waaqummaa isiin immoo madhoofginee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Mootummaa Haayile Sillaasee waggaa 7 guutuu hollachiisa. Wareegama qaalii kaffalan. Isaanis sirna nafxanyaa haga inni dhoyfachuu hin dandeenye tokkotti rukutaa turan. Qawwee dhombir jedhamu ka xiyiitii jaha nyaatu. Gootota gaafas akkasiitii jira gaafas. Kan nama 5 bichaan waraana 500 loltu. Taga ammaa lubbuun isaanii keessa jirtu.